Walabummaa News Network. Walabummaa News Network. Walabummaa News Network. Walabummaa News Network. Waggoota dheeraadhaaf karaa miidiyaalee hawaasaa sagalee uummata isaa ta'aa kan ture. Yeroo ammaa guddachuudha. Qabsoo bilisummaa Oromoo fi walabummaan Oromiyaa akka galma ga'uuf kaka'umsaaf dammaqinsa horachuu irratti hojjeta. Karaa toora saatalaayitii Oromiyaa fi addunyaa mararra dambali'uuf qophii isaa hunda xumurachaa jira. Walabummaa News Network. Qabiyyeewwan kanneen akka Oduu, Gaaffii fi deebii, sagantaalee marii, aadaa, seenaa gootawwan Oromoo fi sagantaalee adda addaa barsiisaa bashannansiisan of harkaa qaba. Walabummaa News Network. Miidiyaa walabaa fi loogii irraa bilisa ta'e. jijjiirama hawaasaatti fufiinsa qabu dagaagsuuf Miidiyaa hundaa'e. Walabummaa News Network. Ati goota deesse shimala harka keesse gadaaf duunfite lolan makoodatti Ergaan galii jette eebbaan geggeessiti naalchisin diina alabbaa kee jetti alagaan baannatus firri firaaf dhiige qeerroo wal qabate bilisummaaf fiige ejjennoon isaa tokko isaa addan baane kaayyoon isaa tokko kan harkaan facaane abdiin amma ife dukkana dhokseera mucaa bilisummaa kunoo qabsiifneerra boodan deebinu ammatti fufneerra faajji walabummaa amma nuuf himeera sanyii goota Oma shakkii numa moona qeerroo kiyyaa sanyii goota Oma shakkii numa moona omaan shakkin numa moona omaan shakkin numa moona omaan shakkin numa moona Selo la con Safayona Tatate selo la qeerroo Safayona Tatate selo la querro Safayona Awwaare selo la dirri kunno Awwaare selo la dirri kunno Tatate selo la qeerroo kunno Tatate selo la querro kunno Keeritiin Oromoo Awwaare selo loltulil jetti Awwaare selo murannoon biyya ishee Awwaare selo baadiyyaa dhaabbatti Awwaare selo Qeerroon konni lixaa Awwaare selo diina biyyaa fixaa Awwaare selo Qeerroon konni bahaa Awwaare selo kuma abbaasaaf bahaa Awwaare selo qeerroon konni kibbaa Awwaare selo tokkoo saatu dhibbaa Awwaare selo qeerroon konni kaabaa Awwaare selo diina mataan dhaabaa Awwaare selo Inja gandu yoomuu Awwaare selo gocha ishee kaleessa Awwaare selo duubatti hin deebinu Awwaare selo dhahaa barbadeessa Awwaare selo ilaatu gonkumaa Awwaare selo dhaala abbaa kooti Awwaare selo jedhee ka'ee booreen Awwaare selo seenegaa qabsootti Awwaare selo tokkummaa cimsannaan Awwaare selo galmi waan fagaatu Awwaare selo jabaaddu lammii koo Awwaare selo kan dhugaaf falmattu Awwaare selo daraara akka birraa Awwaare selo fooliin kee urgaa'u Awwaare selo aasaa kee qabeessa Awwaare selo qeerroon kan mirgaa'u Awwaare selo karaa ati saaqxee Awwaare selo birmaduu nuuf laata Awwaare selo imaanaa kee kana Awwaare selo leenjuuf nyaata Awwaare selo sanyii goota Oma shakkii numa moona qeerroo kiyyaa sanyii goota Oma shakkii numa moona omaan shakkin numa moona omaan shakkin numa moona omaan shakkin numa moona qeerroon konni lixaa hin beelofte moonnee botte yaabbe hin deebonne aariin walichiisa yaabbe qeerroon konni bahaa hin beelofte moonnee botte yaabbe hin deebonne aariin walichiisa yaabbe qeerroon konni kibbaa hin beelofte moonnee botte yaabbe hin deebonne aariin walichiisa yaabbe qeerroon konni kaabaa hin beelofte moonnee botte yaabbe hin deebonne aariin walichiisa yaabbe Halo akkam jirta fayyaa keetii walabummaa News Network irraa si bilbilaa jira. Akkami naguma
Nagaa jirtu akkam jirtu sun nagaa keessanii yeroo walabummaa miidiyaa neetwoork. Fayyaadha nagaa keenya. Egaa mee rakkoo wayitu jira karaa lixaa Oromiyaa magaalaa Qondaalaa bakka jedhamutti naannoo kana keessatti lolatu deemaa jira kan jedhamu jira. Waan kana akkami quba qabdaa? Waan hammam dhugaadha? Egaa anis akkanii gabaasaa magaalaa Qondaalaa irraa nagayeetti jechuudha. Yeroo hundumaa jechuudha keessumaa torban darbee kuraffan darbee waraanni adda bilisummaa Oromoo waraana mootummaa irratti tarkaanfii magaalicha keessatti dhaqee fudhachuudhaan yerootti akka isaan mooraadha hin baane taasisuudhaan sababa isaatiin kan ka'e immoo uummanni dararamaa akka jiru walgahiidhaan akkasumas immoo namoota shakkanii walgahii keessaa hambisuudhaan namoota akka torban tokko ta'an walgahii keessaa hambisuudhaan akeekkachiisa akka isaan hin sochoone magaalaa keessa akka isaan hin sochoone waan jiru maaliif nu himuu diddan jechuudhaan dararamaa akka jiranii fi eegumsa addaa godhanii ijoollee warra kanaan dura tollee hin deebanii leenjii fudhatanii deebi'an akka sodaachisuutu jira jechuudha. Waan akkasii hojjetaa jiru dabbalootii warra paartii badhaadhinaa kun jechuudha. Galatoomi amma akkana ibsaa jirtutti waraanni bilisummaa Oromoo kaambii waraana PP dhaqeetu rukuchaa jira naan jechaa jirtaa? Egaa yeroo darbe dhaqan dhufanii jechuudha dhaqaniitu waraana PP naannoo mooraa Qondaalaa keessatti argamanii yerootti deemee waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii irratti fudhachaa sababa jiruuni sababa kanaan kan ka'e hawaasillee jeeqamaa akka jiruu fi hawaasi halkan tumamaa akka jiru yeroo hundumaa guyyaa kaleessaa kanayyuu akka gabaasichirraa naqeetti halkan hawaasi hedduun tumamaa ture jechuudha. Sababa waraanni bilisummaa Oromoo dhufee mooraa irratti dhukaaseen waraanni paartii badhaadhinaa fi adda Oromiyaa warra jedhan deemanii baadiyyaadhaan magaalaa keessa deemanii uummata dararaa akka jiraniitu gabaasaan achirraa nagahee jira jechuudha. Galatoomi waraana bilisummaa Oromoo wajjin wal loluu dadhabaniitu moo namoonni miidhaman yookaan kaambii waraanaa sun barbadaa'eera moo akkuma jirutti jira? Maaliif waraana dhiisanii gara uummataatti dacha'anii sa'aatii waraanni lolli baname sanarratti waraanni PP garamitti baqate yookaan immoo eessa ture kan ganama dhufanii uummata reeban yookaan immoo namoota walgahii irraa hambisanii akeekkachiisa kennan kuni waraana kanaa wajjin walitti dhufanii maaf walii lolle isaan jettee yaadda? Egaa beektaa mammaaksa Oromoo keessatti Oromoo maal jedhaa? Gali dhaalennaanii dhiirtisa keeniitti dhaaleedhaan egaasuma danda'anti malee guyyaa tokko keessaa guyyaa tokko bahanii waraana bilisummaa Oromoo kana lolaa hin jiran jechuudha. Sodaa waan qabanii fi takkaa magaalaa keessaa hin ba'an yoo magaalaa keessaa ba'uu barbaadan konkolaataa 3-4tu dukkaanessanii waraana dukkaanessanii bahu malee akkasuma bahan jiran jechuudha. Gara baadiyyaatti bahan jiran yeroo ammaa kana waraanni bilisummaa Oromoo baadiyyaa lixa Oromiyaa kana sirriitti dhuunfatee jira jechuudha. Magaalaa bakka tokko lixee ba'a seenee ba'a hangammaatti gaanii jarri kunoo gaan hawaasa miskiina isa waan tokko hin qabne silumaa dararamaa kan jiru ikoonomiidhaanii akkasumas poolitiikaadhaan siyaasaan kan miidhamaa jiru uummati lixa Wallaggaa kuni akkasumas waan nyaatu qabee dhabee jechuudha. Kaleessa samuunaan maallaqa 12 kan bitamu har'a birrii qarshii 25 bitamaa jira jechuudha. Waa hundumtuu qaala'ee horiin ol ka'ee jira jechuudha. Hawaasi yoo dubbate abaa'oo shanii jedhamee tumamaa jechuudha. Akkasumas waan nama ajaa'ibu keessaa torban darbee yeroo qormaatii kutaa 12ffaa eegaluuf jedhu qormaatii biyyoolessaa eegaluuf jedhu dabballooti warra paartii badhaadhinaa kuni waajjirri nageenyaa shaneetas keessa jira qormaata fudhachuudhaaf as keessa dhokatee shaneetas keessa jira baasaa jechuudhaan ijoollee warra qormaata fudhachuudhaaf sammuu isaanii torchii gochuudhaaf akka isaanii warra jijjiirama kanaa yookaan immoo jijjiirama fidanii waa guutuu yookaan immoo sochii fincila gabrummaa kan guutuu biyyaalessaa Oromiyaa yookaan immoo jijjiirama mootummaa ce'umsaa kan akka isaan hin finnee fi sammuu isaaniitti waraansa gochuudhaa fi akka ijoolleen kun garaa nagaa qormaata fudhatanii borii biyya kana egeree biyya kanaadhaaf humna ta'anii hundee ta'anii akka hin taanee fi fanii jecha hin taaneen uummata ijoollee keessa dhukkuba ka'anii jiru jechuudha. Egaa yeroo ammaa kana waraanni bilisummaa Oromoo bakkuma jiru sochii gaalirra jira haara gaalirra jira. Kaamboota iddoo hundumaa deemee dhukaasatti banee naannoma lixa Wallaggaa keessa naannoo Boojjii kan jedhamu Boojjii Birmajiittis kaleessa malee hin gadda magaalaa lixee tarkaanfii fudhatee bahee jechuudha. Akkasumas
naannoo Gidaamitti naannoo Abootee bakka jedhamutti tarkaanfii fudhatee sochii guddaarra jira jechuudha waraanni bilisummaa Oromoo. Galatoomii ibsa naa kennitee fi egaa waraanni bilisummaa Oromoo guutummaan guututti baadiyyaa lixa Wallaggaa dhuunfatee jira jettee mee as keessatti magaalaa keessatti immoo lixee bahaa lixee mooraa diinaa yeroo inni rukutee bahu yeroo hedduu argamaa jira jechaa jirta. Warroonni namoota kana deemanii halkaniin yookaan immoo guyyaadhaan dhufanii hawaasa dararaa jiran kun kaabinoonni kun maqaa isaanii yookaan immoo warra waan kana hojjetu hin beektu warra hawaasani shaneetu sin keessa jira hawaasa kana dararaa jiru barataa dararaa jiru warra kana maqaa isaanii yookaan immoo yoo kan beektan taatanii eenyummaa isaanii immoo waraanuma sanatu shanee jedha uummatuma guutuudhaan. Egaa akkasumas kaabinootaa fi akkasumas waraannis akkasumas dabballooti yaa'anii hawaasa kanaanii barattootaanii shaneedha jechuudha. Egaa maqaa isaanii yeroo ammaa kana naan ergine maqaa isaanii akka isaan naa ergan godhe maqaa isaanii guutummaa gabaasaatti akkasii ergu abdii goricha yeroo ammaa kana haalli jiru haala ulfaataa jechuudha. Egaa waraanni bilisummaa Oromoo lixa Oromiyaa haa jennu malee yeroo ammaa kana keessa Oromiyaa waliigalaan keessumaayii hanga sadarkaa shaggariin magaalaa shaggar seenuudhaan Finfinnee seenuudhaan yeroo ammaa kana haala mijeeffataa jira jechuudha. Bahaanis akkasumas sochii cimaarra jira. Gara kaaba lixa kibbaanis sochii cimaarra jira jechuudha. Yeroo ammaa waraanni bilisummaa Oromoo humna isaa jabeeffatee hawaasa leenjisuudhaan yookaan hawaasa keessaa ijoollee gaarii ta'an naamusa qabatan leenjisuudhaan gara dirree mooraa bilisummaa Oromootti dabalaa jira jechuudha. Kanaaf ennaan sochiin amma jiru haala gammachiisaadha jechuudha. Ergii keessumaa dhaabii keenya adda bilisummaa Oromoo dhiibbaa warra badhaadhina kanaatiin dhiibbaatti godhamuudhaan waajjirri isaa ergii cufame asitti waraanni adda bilisummaa Oromoo magaalaa Finfinnee keessatti jechuudha. Lola ikoonoomii yookaan immoo adda bilisummaa Oromoo akka wal fuudhu taasisuudhaan dura maccabsuudhaan isa tokko akka wanni tokko wal gaarreeffatu taasisanii yeroo ammaa kana mooraa keenya cufanii booddee immoo adda bilisummaa Oromoo akka karaa seeraatiin biyya seenee furmaata yookaan immoo. Meegaa akka ammanaa ibsitetti Bojjii Birmajii Abootee bakka waraanni bilisummaa Oromoo magaalota sesseenee diina rukuchaa jiraa kan jette irra turre akkasumatti kan adda bilisummaa Oromoo ikoonomikaalii akka inni laaffatu kan isaan irratti hojjechaa jiranidha jette. Mee akka qeerroo bilisummaa Oromootti ati waan achirraa deemaa jiru fakkeenyaaf mootummaan kun amma nuti filannoo geggeessinaa jechaa jira. Ati immoo kannaan jechaa jirtu akka qeerrootti akka jiraataa naannoo sanaatti guutummaan guutuu lixa Oromiyaa baadiyyaanii waraana bilisummaa Oromoo harka jiraa jechaa jirta. Amma mootummaan lafatti dhaabbatee filannoo godhatu ni qabaaree lixa Oromiyaa keessatti haalaati amma jettu kanaan hammam waan televezyiinii irratti oofan kunii fi wanni lafarra jiru kun garaagarummaan isaa maalidha jettee yaadda? Dhugaa maasuuf yoo ta'e akka lixa Oromiyaa osoo hin taane akkuma waliigala biyyattiitti impaayirartiitti akkasumas akka Oromiyaatti jechuudha. Yoo nagaa fi tasgabbiin jiraate malee yookaan immoo nageenyi jiraate malee filmaata gaggeessuu miti socho'uun hin danda'amu. Haala ammaa kana keessatti filmaata miti socho'uun yoo cimee jira akkuma Oromiyaatti jechuudha. Kanaaf jennaan filmaatii waan raawwatu natti hin fakkaatu. Yooma akkuma amalli isaanii baree kanaan dura korojoo hataa turanii hatanii ittiin addunyaadhaan of beeksisuudhaaf yookaan immoo haala tooftaa biraa gargaaramanii yoo godhan malee wanni kun waan fakkaatu miti jechuudha. Kanaaf jennaan amma yeroo ammaa kana yeroo hawaasni miidhamaa jiru, uummati keenya hidhamaa jiru, eenyutu walga'eetu filmaata gaggeessaree filmaata hawaasni nama filuu barbaadu yookaan immoo nama fedhii isaatti yoo isaan hoggoranii jiru akkamittiin filachuu danda'a kuni akkuma kaleessa kunnaan korojoo hatanii ittiin of saadaa turan yoo taasisan malee filmaati dhugaa waan gaggeeffamu miti jechuudha. Kun dhibbaa waama jala kunni hubannudha jechuudha. Galatoomi mee kanumarraan wal qabatee yeroo darbe lixa Oromiyaa naannoo qondaalaa ta'ee hin beeku naannoo isaa hiriira guddaa tokko shanee balaaleffanna jedhanii jeneraalotaan kan
marfamanii waan gochaa turantu jira. Walgahiin suni uummanni suni dirqiidhaan bahe moo fedhummaan isaatiin bahe moo kaabinoota mootummaatu walitti qabamee waan sana hiriira sana gochaa ture. Isa kana hammam irraa quba qabdu? Inni kun dhimma qondaalaatti yoo ilaaltanii dhimmi qondaalaa waama beekamudha. Yeroo duriitti kaasee hayyoota meeqatu jira. Yeroo bara darbuutti kaasee namooti adda bilisummaa Oromoo qal'addan jechuudhaan gara nama 10 sadarkaa ta'antu fidhaa ture jechuudha. Dararri kun ammarraatti ofii jira jechuudha. Akkasumas yeroo immoo mootummaa ce'umsa darbe kan wayyaanee keessas nama hedduutu keessaa ukkaanfame yeroo sochiin qabsoo hin jirre keessallee qabsaa'aa turan jechuudha. Kanaaf innaan ammas immoo namni keessaa guutumaa guututti adda bilisummaa Oromoo jira hojii waliin jirachuudha karaa hundumaatiin jechuudha. Egaa amma gaafa dirqii ta'u namni tokko nafsi isaa hambifachuudhaaf ho'i kottaa ba'aa sukkaara dhoowwatu waan hundumaa dhoowwatu konkolaataa irratti rakkoon ga'u halkan manatti dhagaa guuru waan hedduutu ta'aa ture jechuudha kanaan dura. Sababa kanaatiin namni dirra kana sodaachuudhaaf kottaa ba'aa yoo jiran fala hin qabuutiin hidhaa sodaata waan ta'eef hawaasi kun baay'inaan immoo namni bishina qabus jiraachuu danda'a. Isa kana jala bu'uudhaaf malee namni mootummaa kana duukaa jiru tokko hin jiru jechuudha. Dirqamaan ta'u hawaasi kun itti marfameetu deemamaa itti marfamee dhaabbatama yoo walgahii taa'ellee itti marfamee taa'ama. Shakkii waan qabaniif jennaan qeerrootti qofaatti qabanii qeerroodhaaf dargaggoota qofaatti qabanii walgahii teessu hawaasa keessaa baasanii itti fuudhanii dabarsu waan jedhaniif shakkanii jechuudha. Hawaasa kanas kun amma yeroo darbe walgahiin abbootii qabeenyaa mootii waama abbootii qabeenyaa namni tokko namni dhaqee hin jiru jechuudha. Sababa maaliif jenna dhiibbaa irratti godhe jechuudha. Saamicha irratti geessaa jiru addanna ta'anii abbootii qabeenyaa gimbiifaatti naqamteefaatti finfinneefaatti saamsisu jechuudha. Qabeenya oomisha isaa gaafa fuudhee gimbii dhabu yookaan finfinnee dhabu yookaan immoo naqamtee dhabu oomisha isaa akka ittiin namoota hedduu qabsirsanii jiru yeroo ammaa kana jechuudha. Akkuma jirutti akkatti ajjeesu rakkina qabaa qulqullina hin qabu sobanii akkatti akka ittiin nama keenya akka itti ikoonomiidhaanis miidhaa jiru jechuudha. Namni gabaa dhafe immoo namni qondaalaa jechuudha. Baay'ee waan nama ajaa'ibu hojiidhaaf baay'ee tattaafata. Sababa kanaatii fi karaa baay'ee ikoonomiidhaanis maalis sababa miidhamaa jiru hawaasi kuni akkasittiinitu rakkoo irraan ga'aa jiru kan jedhu gabaasaan dhufachuudha yeroo baay'ee. Baay'ee galatoomii egaa akka ati nu ibsaa jirtutti uummanni kun yoo hiriira nagaan baanee sukkaarri irraa citaa geejjiba konkolaataa hin argatanidha. Baay'ee galatoomii. Mee wanti kun akka waliigala lixa Oromiyaa keessatti rakkooleen amma ati kaasaa jirtu kun uummanni keenya waan gurguruudhaaf hin danda'u. Abbootiin qabeenyaallee akka saamaman godhama. Saamicha jala yoo darban immoo bifa isaan ittiin meeshaan yookaan immoo waan isaan midhaan isaan qaban bunni isaan qabanii akka gatii hin qabnetti gadi cabsamee akka gurguramutti irratti hojjetaa jiru jette. Kana kan godhu kantiibota magaalatirraa yookaan immoo namootuma warra mootummaa kana keessa jiran ifatti hojjechaa jiru moo harka lafaan hojjechaa jiru harka lafa jalaatiin uummata keenya irratti hojjechaa jiru. Namoonni kun uummata kanaaf dhaabbanne uummata kanaaf bulchina yoo kan jedha yoo ta'e uummata kana yoo bifa ammaati jettu kanaan kan dadhabsiisan yoo ta'e uummata kana eenyu bulchuudhaaf deemu yoo uummanni kun achirraa dhabame maal jettee yaadda kaayyoon isaanii? Egaa akkuma beekamutti uummati keenya karaa baay'ee saamamaa jira. Baadiyyaan keenya yoo magaalaa dhufe yookaan immoo gaafa baadiyyaa dhaqanii baadiyyaa namoota baadiyyaadhaa shanee nyaachisan jedhanii qabanii fidan moobaayilii isaanii deebi'ee hin galu mana isaanii keessa saamamanii qabeenya isaan qaban fudhatamee dhufa maallaqa isaanaan deebi'ee hin galu. Akkasumas warri kunis magaalaa kana keessa uummata hidhaa namoota hedduu hidhaa turanii amma gaana akkasittiin ikoonomiidhaan miidhuudhaaf jechuudha. Gochaa cimaa gochaa jiru. Kanammoo itti gaafatamaa bulchiinsa magaalaa kantiibaa magaalaa aanaa Qondaalaa obbo Yunus nama jedhamutu yeroo baay'ee shira kana xaxachuudha. Hawaasa kana miidhaadhaa fi warra paartii kana wajjin paartii badhaadhinaa kana wajjin waliin ta'uudhaan rakkoolee cimaa kan gaggeessaa jiru kunoo isa kanadha jechuudha. Namichi Yunus jedhamu kun tuttureera ilmaan Oromoo hedduu ajjeeseera. Akkasumas rakkoolee magaalaa kanatti dhufan keessaa shoora guddaa kan taphatu jechuudha. Akkasumas namoota baay'ee mana isaanii deemsisee saamsiseera. Gama biraatiin waraana mootummaa akka manni namni tokko shakkii isaaniitti akkamnaan manni isaa akka seenamee haadha manaa isaa sagaagilan taasisaa turan jechuudha. Namootaan wal ijaaranii milishoota
tokko wal ijaaranii milishooti kun halkan fuudhanii mana namicha sana ergi hidhaa gashanii booda halkan immoo milishooti fuudhanii warra riippii kana fuudhanii yookaan raayyaa biyyaa fuudhanii akka haadhi manaa isaatti sagaagilan taasisaa jiru jechuudha. Kun egaan babal'achaa jira yeroo ammaa kana jechuudha. Aanaa Lixa Wallaggaa ana keessa jiran maraatti jechuudha. Iddoo kanaatiif jennaan hawaasi keenyallee waan godhu wallaalee irratti iyyatas wallaalee karaa hundumaa poolitikaali ikonomikaalii miidhamaa jira jechuudha. Yeroo ammaa kana gabbayoo goonu maallaqa guddaa ta'eera jechuudha. Maallaqa akka warqeetti ilaalamaa jira jechuudha. Namni egaa yeroo ammaa kana sa'aan kun lama ta'an hundumtuu manatti eeggala namni bakki keessa deemu hin jiru. Yoo bakki keessa deemame hin saamamu. Gama biraatiin akkasumas hawaasni mootummaan Lixa Wallaggaa kana irratti komaandii poostii labsii booda halkan suuqii namaa akka itti cabaa bula jechuudha. Hawaasaan galaa guyyaa jedhanii guyyaa biitti manatti gashanii immoo deebisanii milishootaan qabeenya hawaasaa saamsisaa jiru jechuudha. Egaa karaa meeqaanitu miidhaan irratti gahaa hawaasa Lixa Wallaggaa kana jechuudha. Galatoomi milishaadhaa fi waraana piippituu suuqiiwwan saamaa kan jechaa jirtan akka sirraa hubachaa jirutti. Uummanni keenya kuni egaa akkuma beekamu rakkoon atuu ibsaa jirta. Amma furmaanni jiru maalidha? Maali yaadaa jira qeerroon? Maali yaadaa jira daldalan? Maalinni wanni amma nu eeggatu jedhee kan jedhu uummata Oromoo biyya alaa jiraniif, kan biyya keessa jiraniif, dhaabba jaarmiyaa siyaasaa Oromootiif wanni isin dhaamuu barbaadan warra rakkoon yakki Lixa Oromiyaa kana keessatti raawwatamee hin baane nama hidhanii haadha manaasaa gudeedu waraanni mootummaa halkaniin dhufee kan jedhu jira. Isa kanaafi wanni ati addunyaa dhaga'uu qaba, sagalee ta'uu qaba kan jettu miidiyaan naannoo san irratti dhufee waan kana qoratee baasuu qaba kan jetta yoo jiraatte mee asumarraan dabalataanii waan kana uummata Oromootiif ibsi. Egaa akkuma beekamutti mootummaa yeroo ammaa kana qaamii biraa dhufee akka Lixa Wallaggaa dhufee hin daawwannee fi gaarantii hin kenninu jedhanii hawaasi kun dukkana keessa jira. Dukkana keessaa immoo kan nu baasu saba ofii kan baasu gaachana ofiiti. Gaachana ofii immoo yeroo ammaa kana sochii dirqama Oromummaatiin waan gochaa jira jechuudha. Egaa gama biraatiin hawaasi keenya wanni godhuu qabu tokkummaadhaan ijaaramee tokko ta'ee galaana fincila uummataa kan irratti yookaan immoo galaana jijjiirama ce'umsa dhufaa jiru yookaan immoo ce'umsa mootummaa ce'umsa Oromiyaa akka waliigalaatti akka biyyoolessaatti dhaabuudhaaf deeggaruudhaaf qaama ilaallatu waliin haasa'uudhaan qeerroo waliin konneektii gochuudhaan wal hubachuudhaan akkasumas kallattii dhaaba keenya adda bilisummaa Oromoo fi dhaabolee siyaasa Oromoo yookaan immoo uummata Oromoo dukkana keessaa gara ifaatti baasuuf deemanii fi isaanii waliin ta'uudhaan namoota hidhaa jiranillee baasuudha. Akkasumas biyya alaa biyya keessaa galaanni uummataa kun socho'ee ce'umsa akka Oromiyaatti dhaabuudhaan addunyaadhaa ibsinee rakkoo uummata Oromoo kana sirriitti hubatanii namooti qaamisaa ilaalu fakkeenyaaf UNHCR akkasumas immoo UN akkasumas mootummaa Ameerikaa, mootummaa Ruusiyaa, mootummaa Chaayinaa, mootummaa UK akkasumas qaamii dhimma Afrikaa irratti hojjetan yookaan immoo gargaarsa Afrikaadha kennan Human Rights Watchinis akkasumas qaamotii mirga dhala falman dhimma Oromiyaa kana waan callisanii ilaaluu qaban otoo hin taane hawaasni keenya biyya alaa jirullee dhimma Oromiyaa kana irratti dirqama tokkummaan wal ijaaree akka qaama ilaalutti iyyatu dirqama Oromummaa isaatii akka bahu dhaamsa koota jechuudha. Gama biraatiin uummatii biyya keessa jiru rakkina guddaarra jira jechuudha. Hamma danda'ametti qabsaa'eera fincilaaf dhaabachaa jira. Uummata alaa wajjin wal argee tokko ta'ee akkuma kanaan dura biyya wal galaanni uummataa tokko ta'ee ga'ee mootummaa ce'umsaa uummata Oromoo dhaabachuu qaba malee amma yeroo ammaa kana nafxanyaan ta'uudhaan mataa irratti nu sirbaa jiru jechuudha. Kanaaf uummatii keenya biyya alaa jirtanillee dirqama Oromummaa keessaa ba'an keessumaa dhimma qabsoo Oromoo irratti kan sochii gochaa jirtanii miidiyooti adda addaallee qaama ilaaluun yookaan immoo miidiyoota BBC fa'aa yookaan immoo miidiyoota walaba addunyaa siyaasarraa walaba ta'anii kan mirga namaa falmanillee dhufanii waan uummanni Lixa Wallaggaa kuniif uummatii Gujii bahaa keessa jirullee otoo daawwatanii addunyaadhaaf ibsanii baay'ee gaariidha jennee abdii guddaa qabna jechuudha. Uummatii keenyas biyya alaa jettan kan
dhimma Oromoof dhimmi Oromoo kallattii inni ilaallata jettan dhimma Oromoo kana irratti hojjechuudhaan akkuma miidiyootu bal'achaa jiran isinillee qabsoo Oromoo kana bal'istanii hawaasa sana biyya alaa jiru kana jabeessanii waraana bilisummaa Oromoo bosona rakkoo irra jiru yookaan immoo mutana bilisa baasuuf socho'aa jiru akka sadii bilisummaa Oromoo fi dhaabota siyaasaa kabiroollee deeggartanii hundee taatanii fi jechuudha itti qabdanii akka uummanni Oromoo gabrummaa ammas itti deemaa jiru kana ofirraa fonqolchee nageenya tasgabbaa fi Oromummaa keenya yookaan immoo Oromiyaa walabeessee akka addunyaatti alaabaa isaa dhaabbatee akka biyya tokkootti akka mirkaneeffatu abdii guddaa fi dhaamsa guddaa isinii dhaama. Ammas taanaan nuti waan nurraa eegamu akka qeerroo Oromootti qeerroo Oromiyaattis waan hojjechaa jirru qabna. Saba kanaatiif jennaan ammas dirqama Oromummaa keenya nuyi akkuma kanaan dura bahaa turre ammas ni baana. Garuu tumsuun immoo gama keessaniin barbaachisaadha. Wanti hojjechaa jirtan keessumaa warri miidiyaalee baay'ee waan nama boonsuudha wanti hojjetamaa jiru. Kanaan durallee yeroo akkas miidiyaan bal'atee wayyaanee kana irratti qabsoofnee waan guddaa hojjennee jechuudha. Ammas immoo mootummaa amma baay'ee ta'aa jiru kana immoo ofirraa gochuudhaa fi waan gochuun irra jiraatu nuti gama hawwaattis gama hawaasaatti waan hundumaa dalaguudhaa fi abdii guddaa qabna. Fuuldurattis ni deemna kan jiru abdii yaada jiru isinii hubachiisa jechuudha. Galatoomii ulfaadhuu qeerroo koo wanni amma gaaffiin egaa akkumaatu ibsite waan hedduu ibsiteetta. Amma fakkeenyaaf lammiin biyya keessa jiru dukkana keessa jirraa jette bishaan hin qabanii ibsaan isin jiru sukkaarri sirraa citaa yoo mootummaan kuni waan isaan jedhu yoo ta'ee jette. Biyya alaa kana keessatti ilmaan Oromoo baqatanii ba'anii nama 450tu biyya Yamanii keessatti gubatee jira akkuma beekamu. Kana laalchisee mootummaan kuni gabbahee nama nurraa du'e hin jenne kantiibaan Finfinnee kan ture Taakkalaa Uumaa kanaan dura namatu ajjeefame jedhee kan boo'ee mana namaarra naanna'aa ture waan suuraa fi viidiyoo hedduutu jira jechuudha. Kanamaan wal qabatee ammas immoo gara naannoo Guttin kanatti baha Buree Wallaggaa irratti kaleessa malee dheengadda galgala nama maatii tokko guutuu waraanni naannoo Amaaraa irraa seenee dhirsaaf niitiidhaa fi ijoollee 3 waggaa isaanii waggaa 10 gadi waliin mana tokkotti fixee jira. Isa kana laalchistee wanni isin akka qeerrootti mootummaa kana aamsisin qabdan maalidha? Tole gaarii mootummaan amma jiru kun jechuudha dhimma Oromoo irratti waan hojjetaa jiru hin qabu jechuudha. Dhimma dantaa mataa isaatii malee keessumaa uummata keenya naannoo Yamanitti mana hidhaa keessatti boombiin irratti dhiifame kun akka addunyaatti waan nama gaddisiisudha. Nuyis gadda guddaan nutti dhaga'ama akka qeerroo Oromiyaatti jechuudha. Kanaaf jennaani ummati keenya naannoo Yaman jiranillee tokkummaa isaanii eeggatanii akkuma hiriira nagaa ba'aa jiran maalummaa isaanii yookaan immoo eenyummaa isaanii addunyaatti agarsiisuudhaa fi addunyaa beeksisuudhaan miidiyaalee adda addaatti haasa'uudhaan dhimma Oromiyaa lammii Oromoo Yaman keessa jiraatan akkasumas Jibuutii keessattis yeroo baay'ee uummata Oromoo qabanii ukkaamsanii gara biyyaatti deebisu akkasumas Sudaan kaabaa kana keessatti yeroo ammaa kana uummanni Oromoo sababa waraqaa eenyummaa hin qabaanneef nama hedduutu dararamaa jira. Keessumaa magaalaa Khartoum keessatti uummanni Oromoo hedduun sababa waraqaa eenyummaa hin baafanneef waraqaan eenyummaa kan baqattummaa yeroo ammaa kana qarshii hedduu kan Sudaanii yommuu ittiin shallagamu uummati keenya hojii dalagaa hin qabu baqatee biyyaa bahee amma rakkoo irra cimaatu isa qabatee jira jechuudha. Akkasumas mootummaan Sudaan yookaan mootummaan ce'umsaa ammaa immoo hariiroo gama siyaasa Oromoo akka hin sochoone achi keessatti hogoranii jiru jechuudha. Gama biraatiin dhimma Abbaayyaa irratti wal dhabanii dhimma Birbirsiitti wal dhabanii haa jiraatan iyyuu malee garuu dhimma Oromoo irratti takka nuti haala mijeessuudhaaf illee yaalii goonee jirra. Mootummaan Sudaanii sababa uummata Oromoo cunqursuu fi cunqursaa kana jalaa ba'uudhaaf uummata Oromoo tokko ta'ee wal ijaaruu illee qaba. Achi keessa uummata baay'ee qabna. Hidhaa keessatti baay'ee dararamaa jiru namoota hedduun jechuudha. Egaa keessumaa inni Yaman kun immoo baay'ee nu gaddisiisa. Uummanni Oromoo ammallee dhimma kana dhimma sirriitti hubachuu qabudha. Kuni waan shiraa sirraa xaxamee godhame malee waan kanaan dura Yamaniin uummata keenya baay'ee keessummeessaa turte baqattooti keenya baay'een illee achi jiraataa turan jechuudha. Kuni shira addanaa warri paartii bilisiginnaa kun waan badhaadhinaa kun hojjetanii jechuudha. Isa kanaaf uummanni Oromoo bakkuma jirutti akka dararamaa jiru ni beekna. Dararri kun immoo
guyyaan dura dhaabbatu yoo tokkummaan harka tokkoon irree tokkoon taane qaamotii siyaasaa hundumaan waliin taane yoo irratti qabsoofne salphaatti bilisoomuu ni dandeenya jechuudha. Garuu karaa bonuun qabdu keessumaa warri paartii OPDO jedhan kuni kaleessa OPDO dulloomtuun ishee har'a paartii maqaa adda addaa jijjiirachuudhaan umurii ishee dheereffattee gara guddifachuudhaaf kan teessu kuni yeroo ammaa kana kan kaleessa nu dararaa turan ilmaan Oromoo kan dararaa ture wayyaanee osoo hin taane warra OPDO kana jechuudha. Har'as maqaa maxxanfatanii taargaa paartii bilchaannaa maxxanfatanii uummata Oromoo kan dararaa jiranii biyya alaa biyya keessaa kan dararaa jiran isaan jechuudha. Egaa uummanni Oromoo filmaata dhufu kana irratti jara kana kuffisee waraqaa duwwaa gashee uffisuu qabaa yookaan immoo filmaatti kun akka hin gaggeeffamne bakka hundumaadhaayi jabaachuu qabachuudha. Nuti siigaa filmaata dhufu kanaa fi haala qeerroon Oromiyaa waan qopheessaa jiru qabdi. Egaa haala guutuu Oromiyaatti hojiin hojjetamaa jira. Isa kanaaf jennaani fincila akkuma kanaan dura waamaa turre ammas waamaa jirra. Fincilli kuni guyyaan itti waamnu hin beekamne jechuudha. Guyyaa isaanii keenya kanaaf uummanni Oromoo ammallee ofirraa onkolchuudhaaf salphaadha. Uummatni Oromoo salphaatti ofirraa onkolcha jechuudha. Kanaaf haalli mijaa'aa jira gama biraatiin waraanni bilisummaa Oromoos bakka tarkaanfii fudhatu akkasumas immoo neetworkii isaa babal'ifachaa waan jiruufi akka guutuu Oromiyaatti sochii gochaa waan jiruuf uummanni Oromoo jabaatee bakka jiru woboo akka deeggaruu fi akkasumas waan isaa baromuu qabu karaa agarsiisuudhaan hojii loojistikiis haa ta'u qallabuus haa ta'u uummata isaa bobaasa jala kaa'atee dhimmaan isaa kana irratti hojjechuu qaba. Kanaan ala gabrummaa barabaraatti abnii ammas akkuma kaleessaa harmootiin boosii ijoolleen boosii abbaa faadhima adda addaan ba'anii abbaan ajjifamee haadha ajjifamte ijoolleen qofaatti hafaa jirti waan akkasiitu hojjetamaa jira. Kanaaf jennaan uummanni keenya biyya alaa jirtan tokkummaa keessan jabeeffattan utuu waliin qoodin paartii akkasii utuu hin jedhini irree keessan jabeeffattanii uummata Oromoo bukkee akka dhaabattanii gabrummaa kana ofirraa kan fonqolchine dimokiraatii Oromiyaa dhaabbachuu qabna kan jedhu ni dhaamsa kooti jechuudha. Baay'ee galatoomii. Egaa waan amma haasofne keessatti wanti naafee jiru jira. Dhaamsa niin dabarsine jira kan jettu yoo jiraate dhaamsa kee irraa maahii daqiiqaa 2 fudhadhuuti dabarsi. Egaa har'aaf asuma irratti goolabna yeroo biraa walirratti deebinee waliin marii akka goonu abdii guddaan qaba. Mee dhaamsa wanni inni haasofne jira Oromoodhaa fi Oromoo biyya keessa jiru kan biyya alaa jiru wanni dhaamuun jira kan jettu yoo jiraate yaada keessumarraa nu ibsi. Gaarii diifamaa yaadaan itti dabalatu dhimmoota uummatni Oromoo naannoo Amaaraa daangaa naannoo Naqamteetti kaasee Guttinfaa kan irratti tarkaanfii fudhatamaa jiru. Kunis makaleessa warri shira xaxanii amma shira xaxaa jiru. Keessumaa uummanni Amaaraa kuni uummata Oromoo fi ilaalchinni qabu akkuma kaleessaa uummata Oromoo gabroonfachuu barbaada jechuudha. Amma immoo uummata keenya irratti tarkaanfii fudhachuun kuni shira dudduuba jira jechuudha. Egaa maaliif yeroo darbee obbo Dammaqeen maaliif uummata kana akka gochuu diddan jedhanii tarkaanfii fudhadhaa jedhanii waan dhaamanii fi sarratti hundaa'anii humni addaa fi waraanni biyya Amaaraa kuni uummata Oromoo irratti tarkaanfii fudhataa jiru. Gama biraatiin naannoo Beenishaangul keessatti Amaarri argamu yeroo ammaa kana haala dhoksaa ta'een wal ijaaruudhaan maallaqa buusuudhaan gara uummata waraana kanaatti yookaan immoo humna addaa Amaaraa kanatti ergaa jira jechuudha. Akka jechuun egaa sichitti isaanii nuunchiisanii waan ta'eef bakkoota adda addaatti yeroo baay'ee wanti akka egaa neetworkiitti poosii rakkisaadhaa fa'aa kennaan uummati Oromoo tokkuma hundumaa tokko ta'ee jabaatee biyya keessaa biyya alaa akkasumas caasaa ijaarrachuudhaan hojjettooti mootummaallee qeerroon abbootiin haadhotiin. Mee isa sana si yaadachiisan lafaatti dhaabbattee naannoo Asoosaa keessatti Beenishaangul Gumuz keessatti warri dhalataa nafxanyummaa of keessaa qabanii qarshii walitti buusaniitu waraana liyyuu haayilii Amaaraa gargaaranii akka isaan Oromiyaa seenan icciitii gurguddaa kennaafii jiru jette. Warra kana keessaa wanti isin ragaadhaan qabatamaadhaan irraa quba qabdan jira? Egaa dhaabii Amaaraa naannoo Beenishaangul jiru gadi bu'uudhaan hojjettoota mootummaa bakka jiran hundumaadhaan waldaa ijaaruu isaatti jechuudha. Waldaa wal gargaarsaa jechuudha. Maallaqa buusuudhaan naannoo sanatti ergaa jira jechuudha. Gama biraatti yeroo ammaa kana Beenishaangul keessatti Usmaan Mahammad kan jedhamu basaasa beekamaa kan ta'e jechuudha. Yeroo ammaa kana ilmaan Oromoo lixa Wallaggaarraa gara achi deemanii qabee eegsisuudhaan nama tokko irratti maallaqa qarshii 100 fudhachuudhaan
uummata Oromoo dararsiisaa jira jechuudha namni kuni. Yeroo ammaa kana akkanatti uummati Oromoon hedduun dargaggoota Oromoo kan baqatanii biyya Asoosaa yookaan immoo biyya Beenishaangul dhaqan yeroo ammaa kana mana hidhaa Asoosaa keessatti argamu jechuudha. Yeroo ammaa kana dararamaa jiru jechuudha. Keessumaa abbootii qabeenyaa naannoo sana dhaqanii hojjetanis sababa maqaa shaneetiin shanee wajjin quunnamtii qabda jechuudhaan namoota hedduutu hidhamaa jira, dararamaa jiru jechuudha yeroo ammaa kana keessa. Sababa kanaatiif ummati Oromoo waan akkasii kan hubachuu qaba, dafee dammaquu qaba. Dammaqiinsa nu barbaachisa yeroo baay'ee nuti hirrabna. Rafuun nurra hin jiraatu dammaqnee wal hubachuu qabna akka jira kana caalaa immoo bishina godhachuu qabna jechuudha. Haala bishina qabuu fi haala citii ta'e nuyi waan godhamuu qabu garraadha hamma gajjallaatti jechuudha. Mana marii Oromiyaas haa ta'u mana marii federaalaas haa ta'u isaan keessa namoota jiranillee caasaa ijaaruudhaan hojjettoota ijaaruudhaan akkasumas raayyaa ittisa biyyaa keessa kan jiranillee ilmaan Oromoo kan ta'anii ijaaruudhaan akkuma haleessaa jechuudha. Poolisii federaalaa keessa kan jiranillee poolisii Oromiyaa keessa kan jiranillee ijoollee sabboontota hedduu jira. Isaan kun kan sabummaa kan seenaa borii itti gaafatamne jedhanii seenaa Oromoo kana itti gaafatamanii akkawanii ta'anii hubatanii hundumtu kana kallattii qabatanii tokkummaa ofii ijaaruudhaan caasaa adda bilisummaa Oromoo akkuma kanaan duraatti caasaa kana keessa seenuudhaan hojii dirqama sabummaa isaanii bahuudhaan akkasumas seenaa jalaa itti gaafatamummaa seenaa jalaa bahuudhaaf dirqama Oromummaa isaanii akka bahanii dhaamsisuu jechuudha. Baay'ee galatoomii waan ibsa bal'aa nuu kennitee fi qeerroo bilisummaa Oromoo lixa Oromiyaa. Egaa wanni yeroo biraa sagantaa biraatiin hanga walitti deebinutti yeroo gaarii nuu qabaadhu. Yeroo biraatti walitti deebinan jedha. Ulfaadhaa galatoomaa isinis yaada kanaa nu haasisuu keessanii fi baay'ee galatoomaa jennaan miidiyoota keenyallee dhimma Oromoo qabsaa'anii yookaan immoo mirga Oromoof qabsaa'anii utuu dhimma Oromiyaa lixa Oromiyaa kanaas akkasumas dhimma bahaa Gujii kana irratti xiyyeeffatanii hojjetanii addunyaan dhageessanii baay'ee gaarii jenna. Jabaadhaa nuyis wajjin jira isinii humna uummata Oromooti injifannoon kan uummata Oromooti. Baay'ee galatoomii yeroo gaarii qaba. Kaafaayyuun Oromoo kan keessaa fala jirtu komiinsin irraa qabaa na dhaggeeffadhaa martuun. Osoo uummanni keenya roorroo diinaan rakkatu tokkummaa uumaa jedhee isinitti waakkatu marii jettanii teessanii wal qocoltu. Wal dhabdee nama dhuunfaa siyaasatti jijjiirtu karaa sooshaal miidiyaa walirratti ololtu. Kanatu qabsoo daaree waan garaa nama nyaatu. Muka guddaa dulloomee ol dhaabbachuu dadhabee jigee karaarra ciisu qottootitti baay'atan. Saba guddaa gabroomee walii galuu dadhabee gareedhaan yaa'u yartuutitti dhaadatan. Oromoon silaa goota maalumaaf didee yaadaan gargar facee laatan. Yaa Rabbii si kadhanne yaa Waaqaa si kadhanne mala nuu dhahi gooftaa. Obsi naan jedhu garaa maaliinaa obsaa kolfi naan jedhu ilkaan maaliinaa kolfay. Ribniinis na dideeme akkam ta'e rafaa ilmaan haadha qeerroo deessee darashii dhabdee fuula koo dura dhufay. Yoo walii gallee qofaa qabsoonii sitti buufaa kumoo koo jajjabaadhaa dukkannee ammaa tullee gaaf tokkonuma ifaa. Komoko ya lamiko Mura leti nurato 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 Kabaki pa ya lamiko Mura leti nurato Bahadiha ya lamiko Mura leti nurato Kesafala ya lamiko Mura leti nurato Waligala ya lamiko Mura leti nurato Walabummaa News Network. Waggoota dheeraadhaaf karaa miidiyaalee hawaasaa sagalee uummata isaa ta'aa kan ture. Yeroo ammaa guddachuudhaan qabsoo bilisummaa Oromoo fi walabummaan Oromiyaa
akka galma ga'uuf kaka'umsaaf dammaqinsa horachuu irratti hojjeta. Karaa toora saatalaayitii Oromiyaa fi addunyaa mararra dambali'uuf qophii isaa hunda xumurachaa jira. Walabummaa Niwus Neetwoork. Qabiyyeewwan kanneen akka Oduu, Gaaffii fi deebii, sagantaalee marii, Aadaa. seenaa gootawwan Oromoo fi sagantaalee adda addaa barsiisaa bashannansiisan of harkaa qaba. Walabummaa Niwus Neetwoork. Miidiyaa walabaa fi loogii irraa bilisa ta'e. jijjiirama hawaasaatti fufiinsa qabu dagaagsuuf Miidiyaa hundaa'e. Walabummaa Niwus Neetwoork.